Yaadannoon injifannoo Adawaa waggoota 128 booda magaalaa Finfinneetti karaa seenaa dhugaa injifannichaa ibsuu danda'uun ijaaramee eebbifamuun guyyaa har'aa daawwattootaaf banaa ta'eera. Jiraattonni magaalaa Finfinnees yaadannoo injifannoo Adawaa daawwataniiru. Wayita daawwannaa kanatti namoonni EMN dubbise yaada kennaniin yaadannoon injifannoo Adawaa Finfinneetti ijaarame seenaa fi seeneeffama dhugaa kaleessa ture dhaloota kan barsiisudha jedhaniiru. Biyyi kun seenaa guddaa qabdi. Sabaaf sablammoonni Itoophiyaa seenaa waliin guddaa qabu. Seenaan sun sirriitti seeneffamee dhalootaaf darbuu irratti hanqina baay'eetu ture. Hanqina san piroojeektiin kun furmaata guddaa ta'eeti kan argee jechuudha. ዛሬ እንግዲህ በእኔ አይን የአድዋን ሙዚየም ጎብኝቼ ነበረ። ኢጀኮቲን ጎለምባ አድዋ ሀረዳ ወዴራ አድዋን ድሬ እንጂፈኖ ነሞኒ ባየን ረቲ ኩፈኒ ሀፈንተው ሁበዴራ ኢሰን ነመራ ደጌ ጫላ ዋን ቀበተማ አስተርጉ ኮፊስ ሄዱ ገመዴራ ዋን ተዝሩ ሴና ስሪ ደሎተ በርሲሱ ደንደውዳ ገዱበቹዳፊ አድዋ ረቲ ገሪኒ እንጂፈኖ ምልኬሰ ቱረኒ ገሪ ሙራሰ ቆፋ ከተይትዳ ከኒ Baracha turresi ibsama kan turres jecha har'a garuu qabatamaan as magaalaa Finfinnee handhuura naannoo piyaasatti godii hambaa bifa addaatiin hojjetame kun wantoota baay'eedha kan nama barsiisu. Dhaloonni ammaas walqoodinsaa fi garaagarummaa keessaa bahee tokkummaa fi walooma cimsuun biyya isaanii dhaloota egereef mijattuu taate ijaaruu keessatti yaadannoo injifannoo Adawaa irraa barnoota guddaa kan argatan ta'uu namoonni kunneen himaniiru. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo sanatti hundi mootummaa jaalata jechuu miti. Maaliif garaagarummaan hin jiru jechuu miti. Garaagarummaa guddaatu ture jechaadha. Haa ta'u malee biyya tokko keessatti immoo weerartuun tokko yeroo dhuftu adda addummaa cinatti dhiisee bifa tokkummaadhaan yeroo sana injifachuun dhaloota har'aadhaaf barumsa guddaa qaba jechaadha. ከምንም በላይ አንድነታችን ውበትም ከውበትም ባለፈ አንድ ስንሆን ውጤትም እናመጣለን ማለት ነው። ዋሁንዳ ኦል ቶኩማን ኬኛ ሚደጊነ ኬኛ አከተይፊ ኢሰ ጫላሞ ቶኩማን ጅራናን ቡአ ፊዱን አከ ደንዳሙ ዋኔን ዳወዴራ ሁበዴራ dhaloonni ammaas tokkummaa isaanii cimsuun Itoophiyaa ijaaruu qabu. Wanti suuraa fi viidiyoodhaan ilaalles kanuma nu barsiisa. Seenaa dhaloonni kaleessa galmeessee darbe san itti fufsiisuu kan dandeenyu har'a tokkummaa hiyyummaa irratti duuladha. Hiyyummaan diina keenya hunda. Amantaan nun qoodu, naannoon nun qoodu, sabaan nun qoodu. Kanaaf hiyyummaa irratti duulutu nurraa eegamaa jechuudha. Kan biraa garaagarummaa feene yoo qabaanne illee dhimma biyya keenyatti irratti, dhimma Itoophiyaa irratti tokko ta'utu nurraa eegamaa jechuudha. Ijaaramuun yaadannoo injifannoo Adawaa miidhaginaa fi bareedina magaalichaa dabaluun cinaatti tokkummaa dhalootaa kan cimsu ta'uu kan himan jiraattonni kunneen hojiilee guddina damee turizimii magaalaa Finfinnee qabattee hojjechaa jirtus kan dhugoomsu ta'uu dubbataniiru. አካባቢው ያው ከዚህ በፊት ላይ የነበረበትን ሁኔታ እናውቀው ነበረ ማለት ነው። Naannawaa kana kanaan dura nan beeka. Amma akka malee bareedeera. Naannoo ani hin beekne natti fakkaachaa jira. Waa hundi jijjiirameera. Yaadama kana kan fidanii ministeera muummee keenya kan lafa qabsiisan immoo kantiibaa keenya duraanii injiinar Taakkala Uumaadha. Kan akkasitti bareechee yeroo gabaabaa keessatti xumursiisan ammoo kantiibaa keenya kabajamtuu Aadde Adaanach Abeebeedha. Jara kana ulfaadhaa jechuuniin ala waan hin jedhu hin qabu. Iddoo kanarratti hojiin kun har'a sadarkaa kanaan hojjetamee argamuu isaatiin baay'ee guddaa waan nama gammachiisa. Gammachuu olitti immoo bu'aa ቱሪስቶታ ባዬ ናኖ ከነት ዱፉ ጀቹ ቦታውን ከዚህ ቀደም አውቀው ነበርና በጣም ኢቭን ቆይቻለሁ ወደዚህ ጋር ከመጣሁ ናኖ ከናን ዱራ ነን ቤካ har'a yoon dhufu garuu waan haaraa natti ta'e harki hojjetuu fi sammuun yaadu jiraannaan waan hundi salphumatti jijjiiramuu akka danda'u natti mul'isa. Kun hawwattummaa magaalaa keenyaa ni dabala. Turistootas ofitti ni harkisa. Carraa hojii bal'aas ni uuma. Yaadannoon injifannoo Adawaa piroojeektii qabsoo fi cichoomina guddaan ijaarame ta'uus ragaan argannee ni mul'isa.